godaantota fi baqattoota. Kitaabni barreessaa Shu'ayb Alfaqii yookiin Saamii Abduutiin qophaa'e biyya Su'uud Arabiyaa irratti eebbifamuudhaaf ulaagaaleen barbaachisu hundi goolabameera. Godaantotaa fi baqattoota. Kitaabni kun rakkina cunqursaa dararaa fi gidiraa Oromootaa jaarraa 19ffaa irraa kaasee hanga aduu har'aatti kan dubbatu yoo ta'u, sababa godaansa baqannaa fi buqqa'iinsa Oromoo irrattis gadi fageenyaan qoratee rakkoowwan imala keessatti mudatanii fi haala jireenya baqattootaaf godaantotaa kutaalee addunyaa Oromoon keessatti argamtu hundarraa haasa'eera. Akkasumas waa'ee rakkina jiraattota biyyoota Arabaa keessattuu kan Somaaliyaa, Liibiyaa, Yamanii fi Su'uud Arabiyaa gadi fageenyaan irraa dubbateera. Kitaabni barreessaa Shu'ayb Alfaqii yookiin Saamii Abduutiin qophaa'e lafaan kaakee dhuka keessoo fooniif lafeetii qocee qicee icciitii imala karaa Jibuutiif Basaaso gara jabummaa Ijipti, Liibiyaa fi Somaalee waadama ho'a cirracha gammoojjii naqarsa godaansaa akka galoo galaanaa dambalii lolaasa. Godaantotaa fi baqattoota. Kitaabichi boqonnaawwan 6 kan of keessatti hammate yoo ta'u, seenaa gorsa asoosamaa fi jecha Rabbii guddaa kan ta'e Qur'aanaa fi hadiisa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam dabalatee kitaabota amantiilee biroos kan of keessaa qabudha. Barreessaan kitaabichaa Shu'ayb Alfaqii yookiin Saamii Abduu nama imala godaansaa keessatti rakkoowwan kumaaf kitila argee dhandhamee fi jiruu baqaa keessa taa'ee dhugaawwan dhokatoo baay'ee qalama mirgisee katabee ifa baasee barreesseedha. Akkasumas nama milkaa'aa fi burqaan qalama isaa eebbifameedha. Shu'ayb Alfaqii yookiin Saamii Abduu beekumsa sammuu kuusee kurfeessee kalaqa yaadaa ogummaa fi ga'umsaan dabaalee quuqaaf quuqama kitaabaan galaasuu cinaatti sagaleessaa fi barreessaa asoosamaati. Godaantotaa fi baqattoota. Kitaaba ulaagaa katabbii caaseffama jechootaatiin tolee atootee misee dhaamsa dhama qabeessa dhangaa soora sona sammuu ilma namaatiin faayame. Fuullee madda rakkoo fi furmaataa gulaaltonni bilchina yaada kitaabichaa hayyoota. Kitaabichi fooyyee hubannoo arjooma barruu burqaa gaarii dubbataa sagaleessa miira hawaasaati. Godaantotaa fi baqattoota jechi jedhu moggaasa golga kitaabichaati. Shu'ayb Alfaqii yookiin Saamii Abduu hiraarama beelaaf dheebuu agabuu jireenya reeba maqaamaa raatayuu qalbii goda gadadoo gara jabummaaf hammeenya dhiibinsa gaaraa boraafata dhakaa cicha kaayyoo birmannaa lammii qooqa'uu gara jiruu biyya ormaa cufaa balbala bahaaf seensaa uffata peestaalaa tumaa mana hidhaa keessaa qubaaf qubee isaatiin katabee kitaaba kuusaa waa hedduu dubbiftoota lugaa afaan Oromootiif qopheesseera. Godaantotaa fi baqattoota. Kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman dubbisuun koola kolonii kitabittaa cunqursaaf dararaa jaarraa tokko olii cabsanii caba lafee afoolaaf ogbarruu afaan Oromoo subanii wal'aanuu fi gatii gootonni kaleessaa qaama hanga lubbuutti baasaniif dugdaa fi duguggura ta'anii akeekaaf kaayyoo isaanii galmaan gahuudha. Godaantotaa fi baqattoota. Uumaan biiftuu bakkalcha milkii nuuf akeekee yaada keenya utubee guyyaa eebbaatiin nu haa ga'u jechaa dubbiftootaa fi jaalattoota aartii hundaaf aduu gaafa guyyaa eebbaa biyya Su'uud Arabiyaa irratti affeerraan keenya kan miira jaalalaa fi kabajaati.